hargee qofarratti wareene tan caccabtee dhumteen gammatti tawallaan dhabde kumaantama guyyaa san seenaadha katabe kaaye lubbuu Hacaaluutiin garaagarummaa takka illee hin qabdu. Inni har'a qabsaawaa jiru kan wareegameenis lubbuu saniin garaagarummaan qabu Oromoo biratti. Dubbii gabaabduudha. Dubbii gabaabduudha. Ni yaadattaa akka Oromootti haa yaadannu. Oromoo dubbii waliin galchine Oromoo dubbii tana kuno. Abdii Jabbaar Faanoo maali? Nama kum jaa olii eegumaa Hacaaluu wareegame namni dhabne ijoolluma guyyaa sanii qofa akkamitti nuu yaadanne. Qeyroo fi qarree san duraa silaa awwaaltanii taqabsuudhaaf baddee takkaa namni maqaa kaasan jiru. Dhiira meeqa beekaa meeqa kufee. Si akkamaa soitan. Akkamaa soitan galata ilmaan Oromoo akkam goggodhuu barbaaddan isin. Ilmaan Oromoo kana akkamuma goggodhuu barbaaddan saba wareegamtoota Oromoo kana galata ilmaan Oromoo akkamitti akkana miilaan irra deemtan boo isin. Abdii Jabbaar Maammat Amiinoo akkasitti qalamee darbame kunoo. Samaal jechuu Hacaaluu yoo ta'e waan goonee fi bari isin hin beeytanii dhaggeeffadhu gara jabina keeysaniin isinii hima. Gara jabina keeysaniin isinii hima waa'ee isaa irrattis yoo ta'e guyyaa Hacaaluun du'eerraa jalqabee torbaanuma tokko hanga inni boolla seenamuu afatameetuma biizinasa guurrachuun kaasetaan eegale kaaseta isaatiin namni waggaa tokko ni eeggata. Gurgurri mamaallayni Hacaaluun naggadamuu nama eegalte ga'a. Eegasii kun tiishartii godha. Tiishartii jaalala isaatiif si fakkaate chaayinattii fi biyya keessatti tiishartii tokko maxxansee qarshii 500 gurgurata. Obboleessa kiyya mucaa kan kam waan mormaa godhata Hacaaluu. Kan sa'a harkaa godhata. Kun hundi maallaqatti gurguran mucaa. Akkamiin foon obboleessa ofii namni gurgura. Foon obboleessa ifii namni akkamitti gurgura. Akkamitti waggaa tokkoo fi 3 illee eegini gurgurata jalqabdaniimi. Tiishartiin sun tola. Sa'aatiin sun tola. Jaakkennu sun tola Hacaaluuf dalagame. Mucaa biizinasumarra oolchitan malee. Maallaqumarra oolfattan malee. Kaan harkasaa isa gurgura. Kaan gartee huccuudhaan isa gurgura. Huccuu godhee mucaa foon mucaadha dhiiga mucaa. Isimmoo kaan rifeensa mucaa gurgura. Yooma gattaa ayyaabo. Yooma gattaa isan isin. Mekka mucaa gootan laal. Kaan kofotti isa gurgura. Kaan waan mormatti mucaa gurguree. Yaa obboleeyyan Oromoo. Oromooti jedha dhaggeeffadhu gaa waan akkanaan nama raachaa laal. Tana irratti nama waliin gallee Oromoo dhaggeeffadhu. Tana irratti nama waliin gallee qabadha. Laal mucumaa okka gootan. Namni liiga isaa barbaadeen jiru namni maallaqa isaan barbaade mucaa biizinasitti jijjiirame jechuudha. Hacaaluu hundee isaa maallaqatti jijjiirame. Obboleesso. Yaa obboleeyyan. Mee dargaggoo shamarran Oromoo laalaa. Hawwanii manguddoo Oromoo laalaa. Irra xiqqaa nama keenya wanni mucaa kana godhe koomentii fi sheer godhe. Koomentii fi sheer ittiin barbaaddate malee waa takka waan isaa godhe hin qabu. Irra xiqqaan Hacaaluu miidhe foon Hacaaluu nyaate. Irra xiqqaansa warra tiishartii fi maal gurgure kana. Irra xiqqaa koomentiitti wanni suuraa post godhuuf koomentiidha. Wanni biraa tokko hin jiru. Koomentiittiin harkachuu. Kanatti isa gurgure. Dubbii gabaabaadha. Dubbii dhugaadha. Kadiira baaqaa sossobeen nama naqaa. Mucaa kana kun tiishartitti